السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشمار كفوني كم جرتو كبجمتوتا زالتمتوتا وردفتوتا جميلة بغنغان دفتن فيديوهاتي وروني هاروا حدان كان غلا channel kana duftan subscribe share like gochuun dagatina subscribe bakka qalami diimaa jechuun kun garar ka keessan kana jechuudha garar ka mirgaatti argamtu godha like dagatina inshallah namni dhibbi tokko bichaan oolaale like dhibba tokkoon sana godha akkanumatti ilaaltanii nama tuffattanii nama biraan darbina sheemidha mana ilmaan oromoo dhuftanii subscribe share like tuun godhin ba'uun nawriidha isiniin jedha akkam jirtu nagaa keessanii annagaa dhagaluun rabbi haa ta'u walharkaa bannee turree hojiin na qabatee maadaamiin akka kubbaa miilaa gidduutti goolina galchaaru እና ወጂዳቲ በባያቴ ሳይሉክ ነው ለተከ ቢዳ ጉባራ ሳኖ ከነማ ቆዳ ሰረኛ ከጀጠኑ ፍኛነራ ነውና እና ከምድርቱ ሲነጋ ከሰኒ አነጋ ኮቲ ገለና ረቢ ፈታው ብለንኪያ ባሬዱ ሲንዝራ ሲምራክ ነጋ ተዋብዲን ቀባ እና ራንከና ወነኒ ስኒ ቀበደ ዱፌ ጎርሳ ባሬዳ ታስኒ ቀበደ ዱፌ ጎርሲ ጎስ ማሊዮ ጀተኒ ጎርሳ አጃይባ ጀቾዳ አማ የሮ ከነቲ ናሚና ማረብሱ ጉቴ ከንገንዳነ ቆዱ ጉቴ ከን ቆላ ሳገዲፈቱ ጉቴ እና ጎርስ ነማከን ደሞ ጀሚላን ካቺ ሲኒ ጀቴቲ harran kalamo wonni isni qabadde dhufe gorsa balada isni qabadde dhufe akkasumas ijoolleen shamarran istaatanii dhiira istaatanii jechuudha viidiyoo ko kana jalatti dogongora ni qabu akkanatti utuu sawwartee gaariidha waan akkana laatu dubbattee gaariidha waan jettanii ofii keessanii yaaddanu koomenti jalatti na barreessaa asaasinitti dhedheeressu inni gaha ara gara viidiyoo chasni qabaddetti sin dabarsa anna aboleen kiya jaalallee kee yookiin abbaa manaa kee akkanni sidhiisee nama biraas irratti jaallanne waymoo akka inni ala deddeenne gochuuf maal gochuu akka qabdanu wanta tashan isni qabadde dhufeen jira hamma dhufu viidiyoo chaatti na hordofaa share like na gochuun dagatina oromoo wal jajjabeesnee wala guddisnuu dhugaa dubbatti hafnee jira harmoonlan dubbatti wala misuun immoo gaarii miti isiniin jedha inni tokkoffaa inni jalqabaa jaalalleen kee yookiin abbaan manaa kee akka sidhiisee nama biraas irratti jaallanne foonnatti gochuu qabdu ofan kama akka buda jechuudha uffannaa kee ta'u bakka ajira miti namni tokko faa yeroo yeerume kana boodana dhabultiiti jedhee of gatu uffata kumantaanii uffachuu ana daa'imaatii maarree jedhee fashal of gochuu jechuudha wanna akkasiisuun ijoolleen dhiiraa jechuudha biddeenni ele irratti nama qubsasa jala dubeek miti jaalalaalcha waan gaarii ilaalte nyaata sanaaf kanatti nyaachuuf illee jechuudha nyaata fakkeenyaaf nyaanni kun yeroo laaltu qulqullina qabaatee bareedduu ta'e malee sittiin tola nyaachuun akkuma sana warri dhiiraa yeroo bakkee deemanii dhufanuu ta'uu yeroo riyaasaan hidhatanii dhufanuu ta'aati mana keessaa fashal jettee eegdu waan inni ollee irratti kan baraalaa barbaaduuni garuu ati daa'imaallee yoo taate dhiqattee of babbareechitee uffattee ija nama biraatti illee akka bareedu gootee yoo argamte waaw abbaan manaan kee guyyuma tokko illee sidhiisee nama biraan laalu jaalallee keessi yoo ta'e amala gaarii qabaattee nama of qaqqajeeltu qulqullina qabu taanaan sidhiisee alan janajjanuu jechuudha inni lammaffaan immoo kabaji abbaa manaa keetii kabaji jechuudha bareechiti kabaji hatta yoollee mana keessatti walloliisaa kun yoo jiraate jiru ilma namaa keessa wanni akkanaa hin dhabamu garuu gaafa wajjiniin maatii isaa bira faa hiriyoota isaa faa biratti walumaa gala jeneraalii jechuudha namoota isatti dhiyaatan fuulduratti abbaa manaa kee hin xiqqeessin maal nagoota maal waan jedhaniin kabaji bakka jira miti abeet gisee dhibba tokko waan jala waan inni si ajaje hunda amma dandeettii keetiin gochuu fi yaalii kabaji jechuudha kabajaan naan isiniin jedhu hin beektanii kabaja jechuun waa hedduu of keessatti qabata abbaa manaa keetii kabajuuni akka inni jechuudha abbootaa guddaa siif qabaatu godha anna inni sadaffaan ammoo wanta inni jaallatu jechuudha fakkeenyaaf isinii godha tapha kuwaasii ilaaluu jaallata haa jennu wanni inni jaallatu kana harkatti hin jibbin la'annu wanna tokko wanna inni jaallatu sun karaa dogongoraa yoo ta'e suutumaan gorsitee deebisuuf yaali malee ati maarree daa'imanuun dhageessu naamin jettee wanna inni jaallatu sana harkatti hin jibbin yoo inni kuwaasii jaallata ta'e halaalu yeroo kenniif itti bashannanu namni kammoo jechuudha dhimma waan jaallatu atillee ni qabda miti wayaa dhaqee bira deemtee si wajjin dubbachuu haa ta'u wayii hiriyoota kee wajjin haasawaa ta'u waan jaallattu hin qabda miti akkuma sana waan inni jaallatu
harkatti hin qabin hin fashaleessin waan inni itti gammadu sammuun isaatti gammadu sana ati deebistee gochuuf yaali. Yoo inni kuwaasii jaallata ta'e baniif sa'aatii isaatti fayyadamu haa ilaalu haa taphatu. Amma namoonni tokko yeroo silkii irratti geemii taphatu geemichi kana lafa kaa'imettanii harka fuudhanii darbatu. Wanni akkasii jechuudha. Waan jaallatu waan ta'eef akka waan ati bakka waan guddaa tokko irraa dhowwiteetti si ilaala. Kunis jaalala namaa keessatti muufii fida jechuudha. Akka inni bareechee si jaallatu, akka inni bootaa siif kennu, atis waan inni jaallatu sana wajjin jaalladhu. Karaa jallinaa irratti wajjin jaalladhu jechaan jiru. Wantoota tokko hiriyaa isaa bira deemee sa'aatii tokkoo fi lamatti bu'aaree deebi'ullee haa ta'u wantoota akkanaarraa dhowwuu fi yaalinii yaa'u karaa jallinaa osoo hin taane jira bakka namni kamiyyuu jechuudha. Wantoota itti bu'aaru waan jaallatu ni qaba. Wantoota akkasii sanarraa dhowwuu fi yaalinii siin jedha. Inni arfaffaan immoo maatii isaa kabaji. Abbaan manaa ati maatii isaa kabaja taanaan hiriyoota inni sitti fudhatee dhufu jaallata taanaan waan inni fakkeenyaaf haatiniif abbaan isaa sitti dhiyoo jiran taanaan wantoota haadhaaf abbaa keetii gootu wantoota haadhaaf abbaa kee yoo deemtee hin gargaarta ta'e isaanillee deemii gargaara. Yoo haadhaaf abbaa kee wanta tokko gootee geessisaaf ta'e haadhaaf abbaa isaaf illee godhii geessi. Akkuma ati haadhaaf abbaa kee jaallattu innillee haadhaaf abbaa kee jaallataa jechuudha. Yeroo akkuma ati fakkeenyaaf haadhaaf abbaa isaa jaallattu innillee haadhaaf abbaa kee jaallataa. Kana keessa kabajaatu namaa dabalamaa jaalalli kee illee akka inni maddee bareechee inni sirriitti jaallatu ta'a jechuudha. Maaliif yoo wanni biraa hafellee inni siin haadhaaf abbaa koo naa kabaju iyyuu nagaa kan jedhu tokko hin dhageessan miti. Akkuma sanaa bareechee ati dubartii beektuu jabduu ta'e itti mul'adhu. Ofiin fashaleessiin isa biraatti gadi hin cucummayin. Laaftuu namaa isaatiin argamin. Maatii isaa kabajii hiriyoota isaa jaalladhu. Nama isatti dhiyaatu waan inni jaallatu kabajii fi akkasitti haadha manaa gaarii taatee fudhatamta. Firaa fi ormillee si jaallata innillee baay'ee si jaallata jechuudha. Yoo sila si jaallannillee giddii isaa si jaallata jechuudha. Akka kana taatee argamta taanaan galgalaa fi ganama ciqciqii funaanta taanaan immoo inni sila nama jaallatu iyyuu nama jibbuun isaa waan hin oolle jechuudha. Annaa obboleeyyan kiyya gubaanatti dayyaqaadha. Injoon teekkanaan hin jenne immoo dhugaa rabbi lafti baay'ee akka ibiddaa gubbaadhaan qo'ifin hojjetaa mana kana keessa garuu kilaasii wal dhufee jira kana bakkee jira jechuudha. Annaa inni shanaffaan ammoo hin sobiin abbaa manaa keeti. Abbaa manaa kee haa ta'uu jaalalee kee haa ta'uu hin sobiin. Badii hojjetteef sobdee harka bahuuf hin yaalinii wanna gochuuf kaatu yookiin fakkeenyaaf gabaa deemtee karaa gabaatiin mana maatii kee wayii moobaayilii kee bira goruu feetillee hin sobiin abbaa manaa kee. Dhiirti soban jaallatan dhugaa rabbi isiniin jedha soban jaallatanuu ofiillee dhiirrillee tokko kan sobuun jira har'aa kan dubartii waan hin qabadee dhufeefi malee kan isaanillee baay'eetu jira wanni zirzir godhamu. Garuu hiriyoota koo obboloota koo wanni gorsa kana isinii kennu ani jechuudha ijoollummaadhaan waan inni eerumee fi nama akkana dhasiin gorsee kanatti na gorsaa turetu jira. Sanis guyyaa biraa waliin dubbannaa haasaaraan haasaatu taluun dhorgaadha. Abbaa manaa keetiin sobin waan balleessites waan tolchites waan fakkeenyaaf mana keessatti wanta takka yoo balleessite waan inni kanatti hin bu'inaa jedhee lafa kaayillee yoo dudduuba isaa wanni kana hin fuuta ta'e abbaa manaa keetiin sobinii dhugaadhaan wajjin jiraadhu. Akka kanatti wajjin deemta taanaan yoomiyyuu abbaan manaa keessa dhiisee alan fiigu ati nama bareeddu nama mala gaarii qabdu mana kee keessatti nama hattaa yoo jiddu lamaan keessanillee lolli jiraate jiddu lamaan keessanillee waliigalteen kan dhabamu taate waliigaltee akka mana keessatti fidduuf jechuudha. Fali malee ati abbaa maaliitii ati maali kan kana na gootu ati maali kan kana naan jettu jettee lola qofa hin yaalinii gaafa abbaan manaan kee bakkee deemee dadhabaa wayimmoo aaraa bakkee dhufu ati mana keessaa ibidda qabsiiftee eegda taanaan bultiin kee akkuma laafatti diigamuu danda'a. Kana mannaa jechuudhaan illee nama biraas irratti fiduullee danda'a jechuudha. Kanaafuu obboleeyyan kiyya bultii keessan keessatti warri horattanis warri sitti ganaa horattanis jiraachuu keessan ni mala abbaa viidiyoo kana ilaalu rabbi qofatu beeka. Ani garuu kan isiniin jedhu bultii keessan keessatti yoomiyyuu taanaan yoo inni illee sitti balleesse dubartiin qulfii manaati mana kan qabuu danda'u dubartiidha jechuudha. Dhiirris akkuma jirutti alaafiin qaba garuu alaafiin kan dubartiitu caala jireenya bultii keessatti maaliif irra caalaa nu dubartii mana keessatti dabarsina.
garuu abbaa warraa keetii bakkee oola waan ta'eef bakkee kanatti wanna sammuudatee nyaala haaraa dhufuun beektu wayi jiruu kana keessatti mana bulchaara waan ta'eef waan isa quuqqeessa dhibuu hin beektu abbaan manaan koo waan nan jaallanneef waan na jibbuuf fuula guraalaa dhufa baarreedha ani amma dubartii tokko hanqadheetii isa gabbaraa minaamin hin jedhin abbaa manaa keetii yeroo kamuu fuula gammachuutiin itti seeqadhu fuula gammachuutiin itti mul'adhu yeroo kamuu of gadi qabdee hattaa yoo rakkina qabaatte illee of gadi qabdee cucummaatee irrifachiisin yeroo kamuu fuula keerra kolfiin dhabamini akkasitti ankaba akka abbaa manaa keetii waan inni uffatu waan inni nyaatu akkaataan inni itti deemu hamma dandeesseen gorsi akkanatti wajjin siraadhaan isin jedhaa warra bultiin qabneef bultii gaarii rabbis ni kennu warra bultii qabdanuuf immoo walii galtee gaarii isiniif kennu ilma intala rabbi isinitti hawaru isiniin jedhaa yoo chaanala kana jaallattan subscribe gochuu hin dagatinaa laayikii fi sheerii gochuu hin dagatinaa isiniin jedhaa amma yeroo biraatiin walitti deebinutti nagaan naa tura. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.